Tolee, viidiyoo har'aa kanaan immoo akkamitti kooyinii hojjettan yookaan immoo doggis haa ta'u piroojeektii garaagaraa hojjettan baayinaansiirraan gara doolaariitti akka jijjiirachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa keenyaa nagaa keessanii fayyaadha. Baga nagaan gara chaanaalii kanaa deebitanii har'as viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufeera. Gaaffii namoota baay'eedhaan yookaan immoo gaaffii isin kaastaniin akkamitti doggis yookaan immoo kooyinii garaagaraa hojjetanne karaa baayinaansii gara doolaariitti akka jijjiirannu isinitti agarsiisa. Hanga viidiyoo keenya dhumaatti nu wajjin tura. Akkuma agartan baayinaansiin kana fakkaataa kooyinii yookaan immoo piroojeektii hojjetan garaagaraa asirratti gurgurachuu dandeessu yookaan immoo gara doolaariitti jijjiirachuu dandeessu. Isa doolaariitti jijjiiratan kana immoo qaxxitaa yookaan immoo kallattiidhumaan gara baankiitti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Har'aaf kanan isinitti agarsiisu dhiyoo kana liistii kan ta'e doggisidha jechuudha. Akkamitti kooyinii doggis hojjenne kana gara doolaariitti akka jijjiirru isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti nu wajjin tura. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatiina. Hiriyoota keessaniifis sheer godha. Teelegiraam chaanaalii keenya odeeffannoo garaagaraa argachuudhaaf keemboon miidiyaa jettanii sarchii hoggotan argachuu dandeessu jechuudha. Amma gara isteeppiitti ceena. Akkuma agartan gara tireed yookaan immoo bakka itti gurgurru deemuudhaaf karaa sadiitu jira. Karaa sadansaayyuu isteeppii hanga isteeppiidha isinitti agarsiisa. Tokkoffaa akkuma akkasitti agartan kana fakkeenyaaf doggis yoo isinitti agarsiise fuuldurumattiyyuu hoomiitti doggis kan jedhu dhufaa. Yeroo tokko bakka doggis jedhu kanarratti yeroo tuqxan akkasitti yeroo tuqxan bakka tireed gootan immoo yookaan immoo bakka itti gurgurattan isin fiduu danda'a jechuudha. Inni lammaffaanii bakka sarchi ishee jettu sarchi baarii kanarratti kun akkasitti doggis jettanii yeroo barreessitan doggis jettanii yeroo barreessitan asiinis kallattiidhumaan isin fidaa jechuudha. Inni sadaffaa fi inni dhumaa tireed ishee jettu kana galtu tireed bakka jettu kana gara dhumaa kana tireed ishee jettu jala seentu. Erga akkasitti seentanii booddee wantoota garaagaraatu jira. Convert gubbaarratti jechuudha. Convert jechuun jijjiiruu jechuudha. Achumarratti fandingiirraa gara spootiitti, spootirraa gara fandingiitti akkamitti akka jijjiiran booddee isinitti agarsiisa. Akkas jijjiiruu jechuudha. Spoot jechuun immoo gara doolaariitti akkamitti akka jijjiirannu bakka itti barruu jechuudha. Spootii taansee marjiin kan jedhutu jira. Boot Koppii baay P2P kan jedhutu jira. P2P jechuun doolaarii hojjenne gara yookaan immoo kooyinii gara doolaariitti jijjiirre kana akkamitti birrii Itoophiyaatti karaa ittiin jijjiirrudha jechuudha. Waa'ee P2P irratti viidiyoo bal'aasaa guyyaa tokko isiniif hojjedha. Kanaafiyyuu isaaf rakkoon hin jiru jechuudha. Akkuma agartan kana amma isa doggis jedhu biratti USDT jedha. USDT kana gara biraatti jijjiiruu dandeessu. Fakkeenyaaf yuuroodhaan godhachuu dandeessu. Karaa garaagaraa jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Amma akkuma jirutti haa ta'u USD dhumatti jijjiirannaa jechuudha viidiyoo har'aa kanaaf jennee. Isa taanseetoo baay'ii fi seel kan jedhutu jira. Bakka binnuu fi bakka gurgurruu jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo bituu barbaaddan baay'ee ishee jettu kanarratti tuqxu erga akkasii tuqxanii booddee isaa gadi limiit kan jedhutu jira. Limiit kanarratti yeroo tokkicha tuqxu limiit yeroo jedhu fakkeenyaaf limiit jechuun maal jechuudha? Amma gatiin doggisii tokkichi 0.0012 jira. Tarii yeroo isin tireed gootan yoo irra caale yookaan immoo yoo gadi ta'e hamma gatiin sun isa duraa sana ga'utti isiniin gurguruu jechuudha. Order qofa godhee isiniif kaa'aa jechuudha. Kanaafiyyuu ishee limiit jedhu kanarraa kaasnee maarkeet ishee jettu kanarra keenya. Maarkeet jechuun gatiidhuma amma jiruun annuufaa gurguramuu gatiidhuma jiruun binnaa jechuudha. Yookaan immoo gatiidhuma amma jiruun gurgurraa jechuudha. Erga akkas goonee booddee amma barbaannu USDT hin barreessinaa yookaan immoo doolaaraan jechuudha. Fakkeenyaaf 10 yoo ta'e 10 dhibbas kumas hanguma barbaanne barreessinaa jechuudha. Erga akkasitti barreessinee booddee kallattiidhaan baashee jettu kana tuqnaa haala kanaan bitachuu dandeessu jechuudha. Gurgurachuu yoo barbaadan immoo seelishee jettu kana tuqxu. Akkasitti seelishee jettu kana tuqxu. Seelish yeroo jettan limiitirra taanaan ganaa order godheetoo hanga
gatiin sun bakka dura isin limiit gootan irra taa'utti waan ordeer ta'ee isiniif taa'uuf maarkeetii jettu kanarra keessu. Fakkeenyaaf dooggisii yookaan immoo piroojeektii kana xiqqoo ishee gurguree isinitti agarsiisu. Erga akkasitti dhufee booddee ammaawuntii jettu kana bakka dooggisa ammaawuntii jettu kana amma gurguruu barbaadan keessu jechuudha. Fakkeenyaaf 1,000 godheetan isinitti agarsiisa. Ani 1,000 gurguruu barbaada. 1,000 jennee akkasitti barreessina. Erga akkasitti barreessinee booddee wanti nuti gochuu qabnu wanti nuti goonu hin jiru jechuudha. Seel dooggisa ishee jettu kana tuqna. Erga akkasitti tuqxanii booddee order create siin jedha. Kanuma gurguruun haala salphaa ta'een asiin gurgurachuu dandeenya. Garuu gaaffii namoota baay'ee fi namoota baay'ees kan rakkisu piroojeektiin kun kooyiniin kun ispootii jala isiniif hin taa'u. Ispootii jala otoo hin taane fandingii jala isinii ta'a. Fandingii jala taa'e jechuun immoo tireed gochuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu fandingii jala isa jiru kana akkamitti gara ispootiitti akka jijjiiru isinitti agarsiisa. Na duukaa bu'aa. Waaleet ishee jettu kana jalatti deebinaa. Erga akkasitti tuqnee booddee tootaal baalaansii keenya nutti agarsiisa. Isaa gadi kan jiru deposit, withdraw, buy, transfer kan jedhutu jira jechuudha. Amma nuti jijjiiruu barbaanne yookaan immoo convert gochuu yoo barbaanne gara fandiirraa gara spootirraa gara fandiitti jijjiiruu barbaanne transfer ishee jettu kana tuqxu. Akkuma agartan akkasitti transfer ishee jettu kana tuqxu. Erga tuqxanii booddee maalirraa maalitti jijjiirtuu jedhee isin gaafata. Fandingiirraa spoot waaliitiitti jijjiirtu moo spoot waaliitiirraa fandingiitti jijjiirtu jedhee isin gaafata. Amma yeroo tokko piroojeektiin yeroo isin gara baayinaansii kanatti dippooziit gootan fandingiin qofarra taa'a. Fandingiirra yeroo taa'u immoo tireed jalatti galtanii gurguruu hin dandeessan. Kanaafiyyuu isa fandingii jala ture sana gara spootiitti jijjiiruu qabdu jechuudha. Akkasitti erga isinii taa'ee booddee amma fandingiirraa gara spootiitti jijjiiraa jechuudha. Kooyinii barbaadan kana filattu ammoo kooyinii bakka ishee jettu jalatti tokkicha tuqxanii kooyin hin filattu jechuudha. Fakkeenyaaf dooggis jennee barreessinaa. Rakkasi barreessinee booddee kallattiidhumaan nu dhufa. Kunoo dooggis nu dhufa. Amma maal goona jechuudha. Fandingiirraa gara spootiitti jijjiirraa jechuudha. Kan nama hundaa miti kan nama tokko fandingiirra qofa ta'a. Yeroo fandingiirra ta'e immoo tireed jala galeetu gurgurachuu hin danda'u jechuudha. Erga akkas goonee booddee amma jijjiiruu barbaanne akkasittiin barreessinaa. Erga barreessinee booddee konfarm jettu kana tuqnaa jechuudha. Haala salphaa ta'een akkasitti fandingiirraa gara spootiitti jijjiirrannaa jechuudha. Egaa hojii hojjenne kana haala salphaa ta'een akkasitti gurgurachuu ni dandeenya jechuudha. Viidiyoo taanuun immoo doolaarii amma asirratti agartan kana doolaarii gurguranne kana akkamitti gara birrii Itoophiyaatti yookaan immoo karaa baankii akka fudhachuu dandeenyu isinittiin agarsiisa. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinaa. Information haaraa yookaan immoo odeeffannoo haaraa warri barbaadan immoo Telegram chaanaalii keenya Kemboo Miidiyaa jettanii nutti makamuu dandeessu. Viidiyoon har'aa kana fakkaataa waan nu wajjin turtaniif galatooma.